Badhaasa Haacaaluu Hundeessaa marsaa arfaffaa kaleessa waxabajjii 29 bara 2025 hoteela Iskaayilaayitiitti geggeeffame irratti injifattoonni ifoomanii jiru. Badhaasichi dameewwan aartii 11 kan geggeeffame yoo ta'u, badhaasni beekamtii addaa fi umurii guutuus kennamee jira. Badhaasa Haacaaluu arfaffaa irratti badhaafama addaa kan ta'an pirezidaantii duraanii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qanaati. Dr. Taaddasaa Qanaa ajjeefamuu aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan kaampaasii Yuunivarsiitii Amboo damee Teknoo gara maqaa kaampaasii Haacaaluu Hundeessaa jedhutti jijjiiruu fi Yuunivarsiitii Amboo duratti siidaa Haacaaluu dhaabu akkasumas faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa jalqabarraa kaasuun tajaajilaa jiraachuu isaanii hordofee badhaasni kabaja addaa warqii mormaa suuraa Haacaaluu ofirraa qabu kennameefii jira. Badhaafamaan galma umurii guutuu badhaasa Haacaaluu arfaffaa aartist Abdullaahi Jirmaa yoo ta'u, Abdullaahi Jirmaa wallistoota hangafaa Oromoo keessaa isa jalqabaati. Damee dhimmamtoota muuziqaatiin badhaasa Haacaaluu arfaffaa kan injifate aartist Ammee Xiqqaa yoo ta'u, badhaasa birrii 100,000 fi 50,000 badhaafamee jira. Keeroogiraafera viidiyoo muuziqaa cimaa bara kanaa ta'uun badhaasa Haacaaluu arfaffaa kan mo'ate Alamaayyoo Dhaabii yoo ta'u, viidiyoo sirba qeenxee Andu'aalem Gosaa Bilillee jedhuun injifate. Damee sinimaatoogiraafii badhaasa Haacaaluu arfaffaa bara kanaa kan injifate Shimallis Taaddasaa yoo ta'u, sirba Iyyoolee jedhu irratti hojii bareedaa hojjeteen badhaasa kana injifatee jira. Zaman Isheetuu sirba qeenxee Andu'aalem Gosaa Bilillee jedhu irratti hojii viidiyoo bareedaa hojjetteen viidiyoo muuziqaa filmaata bara kanaa injifattee jirti. Damee qindeessaa muuziqaa filatamaa waggaa kan injifatte Miiraat Roojelvaam yoo taatu, sirba Guutuu Abarraa Iyyoolee jedhu irratti hojii qindeessummaa muuziqaa hojjetteen injifatte. Wallistuu haaraa filatamtuu bara kanaatiin badhaasa Haacaaluu arfaffaa kan injifatte Asaantii Aschuu yoo taatu, sirba ishee Miira Rakoo jedhuun injifatte. Wallistuu cimtuu waggaa badhaasa Haacaaluu arfaffaa kan injifatte Leblem Haayila Mikaa'el yommuu taatu, sirba Waliin jedhuun badhaasicha injifatte. Aartist Andu'aalem Gosaa wallisaa cimaa waggaa ta'uun badhaasa Haacaaluu arfaffaa yoo mo'atu, badhaasicha yaadannoo haadha warraa isaatiif oolchuusaa manaajarri isaa Lalisaa Idris ibsee jira. Andu'aalem Gosaa fi Lalisaa Idris wallee cimaa bara kanaatiin injifatanii jiru. Wallee aadaa cimaa bara kanaa kan injifatan Adam Mohammad Arbaa fi Alimaa Abdallaati. Aartist Guutuu Abarraa wallee isaa Iyyoolee jedhuun wallee ammayyaa bara kanaa injifatee jira. Albeemni Andu'aalem Gosaa Ayyaantuu jedhu albeema cimaa bara kanaa ta'uudhaan badhaasa Haacaaluu Hundeessaa arfaffaa injifatee jira. Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa arfaffaan bakka maatiin Haacaaluu, hayyoonni, aartistoonni fi dinqisiifattoonni isaa jiranitti hoteela Iskaayilaayitiitti waxabajjii 29 adeemsifamee jira. Itoophiyaan saayinsii niwukilaraa irratti investi gochaa jirti jedhan ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgeen Xurunaa. Obbo Tamasgeen haasaa baniinsaa eejensii annisaa atoomikii idil addunyaa abdii waldhaansa raadiyeeshinii jedhu irratti taasisan irratti dubbatan. Itoophiyaan saayinsii niwukilarii fayyadamuudhaan dhibee waldhaanuu qofa osoo hin taane dhibeewwan osoo hin uumamin dura ittisuudhaa fi lubbuu namoota hedduu baraaraa jirti jedhan. Itoophiyaan miseensa eejensii enerjii atoomikii idil addunyaa dursitee ta'uu ishee eeruudhaan Itoophiyaan tumsii idil addunyaa kana rakkoo walootiif furmaata waloo ni kenna jettee amanti. Kanaafis kutattuu fi tumsituu ta'uu ishee ibsanii jiru. Haalli addunyaa jijjiiramaa ta'uun gargaarsa misoomaa irratti qormaata tilmaamuu hin dandeenye fidaa jira. Sababa kanaan dameen fayyaa akka miidhamneef xiyyeeffannoon kennamuu qabaa jedhan. Akka addunyaatti dhukkuboonni hedduun mul'achaa jiraachuu eeranii mootummaan kana hubatee damee fayyaa cimsuu fi babal'isuuf yeroo kamiyyuu caalaa ciminaan hojjechaa jiras jedhan. Waggoota 30 darban keessatti gama qaqqabummaa tajaajila wal'aansaa fi fayyaa qulqullina qabuun bu'aan dinqisiisaan galmaa'uu eeranii akkasumas ashaaraan magariisaa Itoophiyaa naannawaa qulqulluu fi fayya qabeessa ta'e uumaa jira jechuudhaan ibsan. Dhalattoonni Oromoo Ameerikaa Waashingten DC jiraatan waggaa 5ffaa aartist Haacaaluu Hundeessaatti ajjeefame yaadatanii jiru. Dhalattoonni Oromoo kunneen qophiilee garaagaraatiin Haacaaluu yaadatan. Sirna yaadannoo kanarratti dhugaan Haacaaluu akka ba'us gaafatanii jiru. Haqni Haacaaluu dhokfamee hafuutti akka hammufachuu eeranii haqasaa baasuuf uummanni Oromoo dhiibbaa godhu jabeessee itti fufuu akka qabus dhaamanii jiru. Leegaasii fi kaayyoonni wareegameef itti fufsiisuuf waadaa seenanii jiru. Maatii isaa cinaas ni dhaabbannaa jedhan dhalattoonni Oromoo Waashingten DC jiraatan. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp namoota tiiktookii bituu danda'an akka qaban ibsan. Miidiyaan hawaasummaa kun sodaa nageenyaaf jecha USA keessatti dhorkamee jira. Tiraamp gaaffiif deebii Fox News waliin taasisaniin garee tujaarotaa tiiktookii dhuunfachuu danda'an akka qaban ibsanii jiru. Yeroo torbee 2 ta'uu keessatti isin beeksisnas jedhan. Dhimma bittaa fi gurgurtaa tiiktookii mootummaa Chaayinaa waliin dubbachuun mirkaneessuu gaafata. Tiraamp giti isaanii kan Chaayinaa pireezidaantii Xi Jinping waan kana raawwachuu akka danda'an dubbatan. Tiraamp ji'a
biyya kanaa yeroo sadaffaadhaaf seera waa'ee gurgurtaa TikTok irratti jiru dheeressanii jiru. Kan amma dheeressan kun kubbaaniyaan abbaa TikTok ta'ee ByteDance hanga fulbaana 17tti miidiyaa hawaasummaa kana gurguruudhaaf waliigalteen rakka ga'u gaafata. Duraan waliigalteen TikTok abbootii qabeenyaa Ameerikaatti gurguruuf ture ebila keessa wayita qaraxa humnaa olii Tiraamp Chaayinaa irra kaa'uun biyyoonni lameen walitti mufatan diigame. Abbootiin qabeenyaa yeroo ammaa akka Tiraamp jedhanitti toora galanii TikTok bitachuu fi eegaa jiran kunneen warra duraan ji'oota 3 dura waan kana eegalan ta'uu isaanii ifa miti. Koongireesiin United States bara darbee ebila keessa ture seera TikTok akka gurguramu dirqamsiisu kan raggaasise. Seera baastonni aappiin kun yookaan abbaan aappii kanaa iccitii dhuunfaa yookaan ragaa fayyadamtoota Ameerikaa irraa gara mootummaa Chaayinaatti dabarsee kenna jechuudhaan sodaa qaban ibsanii turan. TikTok himannaa irratti dhiyaatu kana haalee jira. Tiraamp bara bulchiinsa isaanii marsaa jalqabaa TikTokiin qeeqaa turan. Garuu filannoo bara 2024 irratti akka isaan marsaa lammataaf mo'atan TikTok sababa tokko akka ta'etti ibsan. Sababa kanatti wayita aangoo qabatan TikTok USA keessatti akka itti fufus murteessan. Seerri TikTok akka nama Ameerikaatti gurguramu laalchisee ba'ee guyyaan xumuraa amajji darbee gaafa bultii 19 ta'uu mul'isa. Tiraamp garuu aangoo isaanii fayyadamuudhaan yeroon kun akka dheereffamu gochaa jiru. Tarkaanfiin kun seera karaa koongireesii biyyattii raggaasifame sarba jedhamuudhaan baay'ee qeeqama. TikTok gamasaan seerri koongireesiin irratti mirkaneesse kun bu'uura heera mootummaa qabaachuu isaa irratti gaaffii kaasa. Garuu mana murtii waliigalaa USA'tti oliyyatus milkaa'uu hin dandeenye jedha gabaasni BBC Afaan Oromoo. Ameerikaan marii dippiloomaasii dhimma niwukilaaraa irratti jalqabee adda cite akka itti fufu barbaadde taanaan haleellaa dabalataa Iraan irratti yaadde dhaabuu qabdi jedhan itti aanaan ministeera dhimma alaa Iraan. Maajid Taakit Raavaanchi bulchiinsi Tiraamp karaa qaamota jaarsummaan gidduu keenya jiranii marii dippiloomaasii dhimma niwukilaaraa irratti deebi'uu akka barbaadu himaniiru jedhan. Garuu dhimma baay'ee murteessaa ta'e yeroo marii geggeessinutti haleellaa dabalataa Iraan irratti banuu fi dhiisuu laalchisee ejjennoo isaanii fangoonee jedhan. Haleellaa Israa'el waxabajji 13 bante Mariel kallattii yoo xiqqaate marsaa ja'affaaf guyyaa lamaan booda Muskaatitti geggeeffamuuf ture danqee jira. Ameerikaan haleellaa qilleensarraa buufataalee niwukilaaraa Iraan 3 Fordoo, Naatanzii fi Isfaanaa irratti raawwachuun kallattiin waraanicha keessatti hirmaattee jirti. Taakit Raavaanchi Iraan niwukileera ishee dhimma nageenyaaf fayyadamuuf gabbisu itti fuftee hojjetti jechuudhaan dubbatan. Himata Iraan dhoksaadhaan gabbisa niwukilaaraa ishee irraa boombii hojjechuuf deemti jedhu saalanii jiru. Hammi niwukilaara fayyadamtanii mari'atamuu qaba, hammam gabbisuu akka qabdu mari'atamuu qaba jechuun gaariidha. Garuu tumsa niwukilaaraa gabbisuu hin qabdu. Gabbisni niwukilaaraa kee 0 ta'uu qaba. Yoo yaada kanatti waliin galle immoo boombiidhaan si haleella waan jedhu kun seera dantaa ofiif jecha humnaan bocatanidha jedhan. Tiraamp Iraan waliigaltichaan fudhattu taanaan ammas irra deebiin haleeluu akka danda'an dubbatanii jiru. Taakit Raavaanchi mariitti deebi'uuf guyyaan qabame akka hin baramnee fi ajandaa Tiraamp qabatanii dhiyaatan akka hin barreessi simanii jiru. Iraan niwukilaara ishee 60 kan gabbiste dhimma nageenyaaf itti fayyadamuuf qofas jedhan. Akka waliigaltee UN'tti yuraaniyeemii 3.6 gaditu gabbisuun danda'ama.